wakati watu wawili, mwanamume na mwanamke, walipodaiwa kushikana kama sumaku na kushindwa kutengana wakati wa tendo la ndoa. Robert Wanyonyi alifika mahali hapo na kutuandalia taarifa hiyo. Kijiji cha Kamunyong'ole kilichoko karibu na mji wa Malaba katika kaunti ya Busia kiliamkia kioja. Wapenzi hawa ambao tumejaribu kwa uwezo wetu kuficha picha zao wakiwa wamebanana katika harakati za mwanamume mmoja kuamua kulima shamba la mwenzie. Ule ndugu yangu alikuwa ananipigia simu ati kuna jamaa ananyemelea yeye. Huwa yeye akitoka huwa anaingia anakuja kwake usiku, analala na bibi yake, huwa anasikia kila siku. Sasa mimi nilikuwa napingana, sikuamini ati ni kitu ya ukweli. Ajabu ni kuwa jamaa huyu ni jamaa ya mlalamishi ambaye anafanya kazi mjini Kitale. Nilipigia yeye simu nikamwambia hapa kuna mambo mbaya. Akanimwambia yeye ako kazini, ako Kitale, sasa ndio ametoka, anakaribia kwa nyumba, akasema sasa hawezi fika saa hiyo usiku. Wawili hawa wanadaiwa kugandamiana punde tu walipoanza tendo la ndoa mwendo wa saa 5 za usiku hiyo jana. Ni tukio la kushangaza lililomlazimu mwanadada kuitisha msaada wa dharura kutoka kwa shemejie. Shemeji yangu akanipigia simu akanimwambia ati hapa imesindikana, ati kumekwama. Nikasema umekwama namna gani? Umefunguliwa nje? Umefungwa nje? Ati hapana, ati kuna kitu mbaya. Ati kuja. Mimi kukuja nikaingia kwa dirisha kufungulia hivi, nikasema fungua mlango, ati mimi siwezi amuka. Hii leo asubuhi mumewe amewasili akiwa na mganga mmoja kutoka nchini Uganda, na punde vurumai likaanza. Mganga huyu kwa jina moja tu, Abdu, anadaiwa kutega dawa zilizowanasa wawili hao. Dawa ambazo ilikuwa ni sharti mwenyewe afike ndiposa wawili hao watengane. Na baada ya ganga za mganga ndipo uhuru kapatikana. Halafu sasa kaniambia kwamba nataka unipe dawa nikiwe kama nakinga bibi yangu. Na leo amenipigia simu akasema dawa vile ulinipea imefanya kazi. Jana nilitoka asubuhi, bibi alipigia jamaa yake simu, jamaa akakuja usiku muda wa saa 4 wakaingia kwa nyumba. Nilipigiwa saa 5:30 na ndugu yangu. Tule jamaa kama ameingia kwako, lakini wanapiga nduru. Tukio la vimbwanga vya mababu ambalo limewacha wengi wakiwa na mshangao, huku wengi wakiapa kuzilinda ndoa zao ili kuepukana na adhabu na vile vile fedheha. Kinanfar Oromoo ta'uu agarsiisa jechuudha. Danta ummata miliyooni 15 oli ummata Oromiyaa hajarra hin qabu jechuudha. Fedhii Oromoo, fayyaa Oromoo, nagaa Oromoo, tasgabbii Oromoo eegsisu warra faayidaa waan takka hin buusu jechuudha. Nageenyi isaanii eegsisu, aangoo isaanii irra turu, aangoo haal dandamuun danuu aangoo gubbaa turu malee wanni Oromoo akka warri yaaddessine agarsiisa jechuudha. Wanni kun maal na yaadachiisa? Barkum 2015 filannoo barkum 2015 na yaadachiisa. Afaanii Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii ta'uu qaba jedhame gaafa qinejjitiin faati, kafaawoon faati, wafidoon faati, kafaawoo yeroo saniin kongireesii biyyaalessa Oromoo ture, gaafa warri deeggaran afaanii Oromoo afaan mootummaa federaalii ka hojii ta'uu hin qabu jedhe namni falme. Gaaf suni dhaaba cundura opidio jedham. Afaanii Oromoo abadan hin ta'uu jedhani gurra lamaan qabatanii lallabaa iyyaa turan. Afaanii Oromoo akkamiin afaan hojii ta'uu hin qabu jedhan. Warri maqaa tokkoon Oromoof dhaabbate, warri maqaa tokkoo fi paartii Oromoof hin jedhe afaanii Oromoo guddachuu hin qabu jedhe. Afaanii Oromoo akkam guddataa, warra afaan Oromoo guddataa jedhamu warra gandummaati, warra ummata diiguu jedhe falmaa bayan. Afaanii Oromoo hin guddanne guddachuu hin qabu, afaan Oromoo afaan mootummaa federaalii ta'uu hin qabu. Afaanii Oromoo ga'umsi hin qabu jette gaaf san opidiyoon afaanii Oromoo akka afaan Oromoo mootummaa federaalii hintaane falmaa turte. Har internetiin abanamu jedhee warri izeemaa faati gaafatu internetiin hin barbaachisu, internetiif koronaan hariiroo waan takka hin qabu jedhee aangaawwan cundura gabbahanii miidiyaa gubbaatti dubbatan. Warri kan caal wani nama saalfachiisu maaltu jira? Warri kan caal maaltu jira? Afaan Oromoo gaaf afaan hojii ta'uu qabaa jedhan ta'uu hin qabu, afaan Oromoo hin guddanne jedhee gaaf falman. Internetiin haa deebi'u gaafa jedham internetiin deebi'u hin qabu jedhee paartii maqaa Oromootiin dhaabatu kafalmu. Kunin paartii kaayoo Oromoo waan takka hin qabne jechuudha. Anin jechuun duula warri godhu qaama riphee lola qaama hidhata kamiyyuu wal mo'achuuf warri godhu anin hajarra hin qabsanii miti. An ummata bal'aa adabuun dogongoraa jira. Ummati yeroo kamiyyuu sirriidha jedhee yaada. Ummati adabamuu hin qabu jedhee yaada. Ummati tajaajilamuu qabaa jedhee yaada. Abiy Ahmed muummee ministeera ka ummati Itoophiyaa guutuu ka ummati Itoophiyaa maraatii jedhee yaada. Kanaaf isa deeggaruu qofaa miti jedha. Mootummaa jechuun
tajaajila lammii kennu jechuudha. Namu abbaa fedhe deeggare, paartii fedhe deeggare, dhaaba fedhe deeggare walqixxe lammummaa qaba. An kanattu amana. Abiyyi tajaajila jechuun interneetii kan naannoo Tigraayiif kennu, kan naannoo Amaaraatiif kennu loogii takka malee ija tokkoon uummata Itoophiyaa maraayyuu laalee uummata Wallaggaatiif, uummata Gujiitiif, uummata Booranaatiif fi Oromiyaa bakka maraa fi sabaaf sablammii hunda waliin gahuu qaba jechuudha. Mootummaa jechuun ija takkaan uummata hunda walqixxummaan laalu jechuudha. Mootummaa jechuun ija takkaan uummata hunda walqixxummaan laalu uummata tajaajilu jechuudha. Karaa biraatiin koronaa gubbaatti wanni godhamu akka malee sodaan guddaan jira. Warri fayyaa akka malee of eegaa. Warri fayyaa akka gaarii of eegaa. Yoo isin of eegdanii isin jechuun qabeenya qaqaalii biyyitu sunini gatii guddaan wareegama guddaan barsiifte of eegaa. Yoo of eegdan uummata eeguu dandeettanii. Meeshaan ittiin of eegdan isinii baay'ee dhiyaate hin jiru. Wanni adda addaa rakkinatu jira. Kanaafuu odeeffannoo amma facaasaa jirtaniif yaalii amma kennaa jirtaniif galatooma akka gaarii of eegaa. Biyya Awurooppaa, biyya Eeshiyaa hedduu keessatti miidhaa guddaa koronaan namirratti geessisee jira. Koronaan kanaan duratti jechuun koronaa qofa hin ta'in Iboolaan hojjettoota fayyaa hedduu miidhaa hedduu fixe warra dhukkubsata yaalu. Kanaafuu waan kana irratti akka malee of eegaa. Mootummaan dhiyeessii barbaachisa hundaayyuu meeshaa ittiin of ittisa haa dhiyeessu. Seera barbaachisa hundaayyuu haa dhiyeessu. Yoo akkas taate jechuun akka malee ufillee bu'aa buustanii biyyallee bu'aa buusuu dandeettan jedhee abdadha. Kanaafi warri akkasii of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii odeeffannoo karaa feesbuukiitii fi madda adda addaatiin nu dabarsaa jirtanii akka malee barbaachisaa itti fufa. Odeeffannoo guddaa nu amma intarneetii gubbaa argadha. Kanaafuu uummatiin Wallaggaallee odeeffannoo guddaa intarneetii gubbaa argata. Dooktarii Wallaggaa keessa jechuun dhukkubni kun dhukkuba haarawaa vaayirasii kan wanni isaa hin beekamu. Dooktoriin hedduun odeeffannoo intarneetii gubbaa argata. Dooktarii Wallaggaalleen intarneetii gubbaa argata. Intarneetiin banamuu qaba. Intarneetiin Booranaa Gujiitti bakka hundatti banamuu qaba. Telefoonii bakka hundatti deebi'uu qaba. Odeeffannoon humna uummati humni qabu yookaan humnaa dhukkuba ofirraa ittisuu danda'a. Fayyaa isaa eeggachuu danda'a. Akkasumas diinagdeedhaan badhaadhuu danda'a. Kanaafuu waan kan akka malee irratti hojjechuu danda'uu qabna. Kana walii dabalatee ani isinitti yoo hime harki dhiqadha yoo jedhu jechuun uummata bishaan dhuguu hin qabneef uummata horiin isaa dhabsuu ooluuf yookaan uummata dheebuu ooluuf qoosaa fakkaata. Garuu waanum qabdaniin duri yoo bishaan ittiin dhiqatan illee jiran uummatii kee waan adda addaatiin harki isaa yoo tuqeek hin faalamne godha. Hiddii faadhaan, andoodee faadhaan, baala adda addaatiin waan adda addaatiin haxaawata. Waanum gootan godha. Biyyee warra dhiqatutu jira yookaan biyyee warra wuduu godhate salaatutu jira. Waan adda addaa kan qulqullina keessanii mirkaneessu jechuun ittiin godhadha isin jechuu kiyya. Mootummaan karaa kanaanii wanni guddaan takkin dhiyeessii bishaan qulqulluu biyya fara takkin hojjechuu qabu waan akka malee agarsiisu wulii yookaan heegara bishaan qulqulluu akka gaarii dhiyeessu. Anam footoo tokko argee jira. Footoo haroo ka bishaan namni achi waraabbatu harreen bishaan itti faachuu dhufanii bakka biraatiin itti fincaa'u argee jira. Dhiyuum kan harreen bishaan ittiin faachuu dhufanii kooraa baadhatee achi dhaabbate karaa biraatiin dhugee quufee bishaanum san keessa fincaa'e namni karaa biraatiin ammoo bishaan sun waraabbata. Kan hundattuu jira. Mootummaan qulqullina bishaanii yookaan bishaan qulqulluu dhiyeessuu gubbaatti akka malee hojjechuu qaba. Biltsiginna magaala keessaa ka fooqii ijaaranii beeta mangistii haaromsanii biltsiginna mexaal jedhanii dhaadannoo mirqanan adun taane qabatamaa waan jireenyaaf jiru baadiyyaa jijjiiruu danda'a. Qulqullinni bishaanii fayyaa haawwanii ijoollee gubbaatti hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Wanni biraa tokkin argaa jira. Waa'ee sektarii fayyaa biyyaa gubbaatti akka malee investimentiin guddaan ni barbaachisa. Dhukkubni koronaa tokko kan inni godhe nama hunda wal qixeesse. Duri yoo kaanserii fuudhan dhukkubonnee fuudhan dhukkubsambaa fuudhan dhukkubturuu fuudhan dhukkuba dhiibba dhiigaa fuudhani warri mootota biyya fiiganii xayyaara fudhatanii Faransaay, Israa'el, Taayilaand, Ameerikaa dhufanii yaalaman. Amma kan wanni akkas hin jirtu koronaa dhufte jennaan namni si fedhin jiru. Kanaafuu argite waa'ee fayyaa biyya kan keetii gubbaatti investimentii godhuun sillee hin gargaara. Bulchaa ni gargaara. Bulchaan qabamee warri du'aa jiru ka Afrikaa jechuun odoo sila fayyaa gaarii qabaatanii lubbuu warra baraaramuu danda'a. Investimentiin waa'ee sektarii fayyaa ka biyyi keessa cimuu qaba, jabaachuu qaba. Fayyaan ammoo karoorii dhukkuba ittisuu gubbaatidha jechuun sagantaan fayyaa Itoophiyaa biyya guddachaa jiranii ka heddummaatu dhukkuba ittisuu gubbaatti karoor xiyyeeffachuu qaba. Amma biyya Xaaliyaan fa biyya Ameerikaa fa dhukkuba fayyisuu gubbaatti malee ittisuu gubbaatti xiyyeeffannaa dhabuutu miidhaa hagas ga'e fide odoo jechuun infraastiraakcharii fayyaa guddaa hagas ga'u qabani. Kanaafuu waan akkasii investimentii babal'isuuni akka malee barbaachisaadha. Aadaalee gurguddoo gaarii aadaa harka dhiqachuu yeroo hunda yoo harka dhiqachuun dhukkuba koronaa qofa miti waan hedduu fayyaa irraa nu eeguu danda'a. Aadaan jechuun yoo haxxifatan jechuun ceqilee gubbaatti haxxifachuu afaan qabachuu kun akka malee nu gargaara. Dhukkuba akka sombaa dhukkuba hafuuraan daddarban hedduutu jira.
aadanii akkasii kun cuftuun aadaa gaariidha dabarsuu qaqqabna gartee aadaa hancufaa imimmaaniif maali walirra eeguu kan cufayyuu dhukkuba biraafillee nu barbaachisa daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo odeeffannoo waa'ee dhukkuba kooroonaatii fi wanni an haasa'e kaarraa kanuma fakkaatee wal gorsa wal qaabadha wal yaadadha waan kanallee akkuma waan kameeyyuu jechuun tokkummaan irra aanama jechuun tokkummaa jechuun yeroo wal qabannu yeroo wal gargaarru nu keessa jechuun ka akka malee rakkata nu keessa ka akka malee dadhaba nu keessa ka akka malee humni hin qabne qaabachuun akka malee barbaachisaadha dhukkubee kun dhukkuba argitanii hawaasummaa ummata addunyaa keenyaa kana baay'ee jeequu dandayu walitti gabbaanee wal gaafachuun hafee jira wal bira dhaabbachuun hafee jira dhukkubsata deemnee wal gaafachuun aadaan sun hafee jira du'aa keenya waliin awwaalachuu aadaa sun hambisaa jira kanaafuu nu ammoo dhukkuba kana irraanu dandayuu qabna yoo qaama wal arguu hin dandeenye telefoonaan imeeliin feesbuukiin akka gaarii wal gaafachuu wal hiyyaafachuuni keessattuu nu keessa dadhaba keessattuu nu keessa rakkata keessattuu nu keessa jechuun miskiin laafaa kenna harki qalleessi kenna jechuun hordofuudhaan yeroo kamiyyuu caala arjummaalee amma kan arjoomuudhaan tola oolchummaalee amma kan tola oolmaya hojjechuudhaan akkasitti wal bira dhaabanna akka malee barbaachisaadha yeroo kamiyyuu caala qaamallee walitti dhiyaachuu baannu yaada wal bira dhiyaachuu qabnu yeroo jechuun wal yaadachuun wal bira dhiyaachuu qabnu yeroo gargaarsa walii kennuuni uf eeggannee gargaarsa walii kennu wal bira dhaabachuu qabna yeroo ammaa kana jechuun namni ta'e gabbahee CNN gubbaatti social distancing odoon taane jechuun physical distancing tun barbaachisa qaaman gargari fagaan malee yaadan yaa sammuutiin akkasumas miiran akkasumatti hafuuran yeroo ayyaana walitti dhiyaannee akka malee wal gargaaru walii kadhannaa goonu walii du'aayii goonu walii araarama rahmat goonu ka walii wal dhabne ka walii araaram goonu nami waliin araaramne jechuun araaram rabbi irraa eegachuun qabu jedhama nami namaan arjoomne arjoom rabbi irraa eegachuun qabu jedhama waan qabdan walii arjoomuni waan qabdani jechuun walii kennuun wal gargaaru wal bira dhaabbachuun akkasiin rabbiin garte arjoom isa sinii baay'isa akkasii yoo sin nama araaramta rabbiin araaram isa sinii baay'isa yoo sin nama naatan naasu rabbi sinii baay'atti kanaaf warri waan gaarii hojjete buufate irra fayyadam rabbi nu haa godhuti yeroo wal danda'anii wal dhagaanii wal obsanii jaarsaaf jaartillee mana waliin deebitanii jechuun waa'ee qoosaa waan gaarii argee ture jechuun balaan adda addaa balaan tiraafikii baay'ee gabbu'ee jira namni makiinaan oofu balaan hanna baay'ee gabbuu jira yakki gabbu'ee jira jaarsaaf jaartii mana waliin deebi'anii amma wal dhabbiin jaarsaaf jaartii akka malee dabaltee jirti qoosa jedhame waan akka qoosatiin kaha dhuga walitti deebitanii sila jaarsaaf jaartiin hojiin gargarii baastee adda adda oolanii halkan qofirriba wal arganillee nama walii waan jiranii fi wal dhabuuni malan wal danda'uun baay'ee barbaachisa walii obsuun baay'ee barbaachisa wal dhagahuu wal mari'achuun carraan walitti sanfide kanaani wal mari'adha rakkoolee keessanis maayyuu haasawaa irra caala maatii keessa wajjin argitanii akka gaarii hariiroo cima hariiroo jabaa uummadha waliin haasaa wal dhagaa waliin dubbadha yeroon kun inni carraaf dhufe carraa hariiroo keessanitti haaromsitanii carraa hariiroo keessanii bifa ammayyaatiin bifa haarawaatiin irri deebistanii ijaartanii isinii kenne kanaaf wal dhagaa waliin haasahu social media kun nama fagoo walitti dhiyeesse nama fagoo gargari nama dhiyoo gargari fageessa amma walitti dhiyaachuun maatiin tokko walitti deebi'ee olii gad deemuu dhabuun kun hariiroo warri walitti dhiyaate jidduu jiru ni cimsanii jabeessaa jedhamee yaadama namni amma walii rifataa walii naha